Itu fadada acuman keisumota kabajati kamna keisumota kabajara huni warnanya rodi tura nanda hadati ada tenya buddhisufi mul'isuranti koda kichimo kabantu jira isang kaisa akuma garte ubuan isa kaisa ti magado ni jiruti amma sana de galatoma ni chubar bada makatera wadu akasuma kore oda ada tidura tetapi kicintu wan wakana buddhisu jecha akani guya sosok adata botani galatoman akan waktu buat sini dia jual pada cumanu boleh samanya Abdul Hamzada galatomi dia jual ni pada kasih Dr. Nasir Yorobin dia wan tetapi bone bolehnya kena waris dah aras ya wisani kuratani kopi tanah wan iraba rajaan nuf kopi sini ya wisani kuratani asmani kali kita tu pacuan pada Dr. Pena tasbai atas mau desa si ulfadada galatoma anak sinja ulfadada galatoma desa ega warakata ko irra sagantaka mukammal chisu akka sagantaka narati demu nande yuti ko se jiro kona kanafu jalkabati kan hasan godu akka daltani tiwasa wana da rakaba ni jalkaba wana da kaba wa ko la chise ko piwo itra bisa tane mo wani san man marakana ko benya si saya undi kenya bio bicara wan papalam seti pada negal ele ya ada ujijiru da fe hayan chakan jirata sakantansa wabeli ko pesan pun asa kurani wan kapame kami bisa dihoda yero bicara kurani fitani taani muti garaf jadi kan gafika fane de bio di bisnya oleh berapa juta na juta gara domantimo kopi jera ada syasi guna bata fakta jera ka tubuh jera kopi dimana kanafu isa jalkawati fi Dr. Pena jalkawna Dr. Pena mesti mukabu honi kesa dibekani yang anu kena kita gara jera baru sesa aku tahu lega nano rogu di barate kami katu kufa mafa yero nantimu mati wakifata kani makansa kan machisa makansa tolera kata itu tolera kai sekani ga minu fahimsu baru makasana akan sedikit cakap sedikit nanti isa boleh baru sesa biar asha ke berarti JSTE University of Manchester saya kalau mufasal berarti ama magala contoh ke kita bagi katapi dua batan sisa bagi prosperasi fi wai naga sabati kan cise nango nanti fokus itu juga ega harga kopi sa waninu fi rufju wai kafatal cise itu egawan kan undi Kenya amate bekita inni mote nuchara erosa plate tikora tuan kopi sekawa me sebitu nuchara sa lagi fane dumarati sini jara fita nula fita wan dafa juga dulu ambo kupinga fira kupinga menurut kita semua fakta apa kan kita mungkin sendiri Dr. Nasir Fadlu di sini
barbaade gaaffii hedduu hanqii koo qabu maaliif akkas ta'e maaliif akkas ta'a maaliif akkas hin taane jedhu gaaffii hedduu qaba har'as nan qaba. Kanaafuu amma ani isinii himuu kennuuf qabuuni bishaatee dhumee otoo hin taane waan barbaachaa jiru akkasumas hin barbaade. Barbaadaan jira. Barbaacha kana keessatti isista kana gargaartanii barbaachisanitti naa barbaadanii gaafachuu fi otoo waa'ee waaqeffataan deebiin dura uummata South America keessa jiraatantu jiru. Uummata Inkaa jedhamu. Uummanni Inkaa jedhamu kuni dinnicha har'a nyaannu kana, boqqolloo har'a nyaannu kana, timaatima har'a nyaannu kana isaantu addunyaatti barsiise. Isaantu addunyaatti barsiise. Kanaaf yoo jaallanni soo dubbines jecha dinnicha, boqqolloo, baaqelaa, timaatima jedhamu kana afaan Oromoos, afaan Amaaraas hundeessaa tokkodha. Maaliif biyya alaarraa waan ta'eef. Achi keessatti nama dinqu tokko Quinoa hin jedhu midhaan tokko suma jira. Quinoaan kun akkuma midhaan gaggaarii ture. Bara sana warri faranjii keessaa hirkanii warri abbaa biyyaa sun Quinoa kana waaqa isaanii galateeffachuudhaaf itti bahuu turan. Kana egaa arganii warri faranjii hin jaallanne. Kanaafuu maal godhanii Quinoa kana hin nyaatinaa. Quinoa kana waaqa keessanittis itti dhibaatinaa jedhanii dirqisiisan. Kanarraa kan ka'e Quinoaan kun hamma dhiyoo kanaatti uummanni naannoo sanaas hin nyaatu, dhoksaatu nyaatu, sa'e dhoksaatu nyaatu. Addunyaa irratti beekamtu jechuudha Quinoaan kun. Har'a garuu maal jedhee hiikamaa waan healthy foods fayyaa keenyaaf gaarii kan ta'e nyaata jedhamee himama. Magaalaa keessa magaalaa tokko kana keessatti argamu. Maal jechuun kaasee yeroo tokko halagaan dhiibbaa namarratti godhuudhaan kan ka'e wanta gaarii nama dhiisisa. Wanta nama ijaaruu danda'u, wanta nama guddisuu danda'u nama dhiisisa. Achirraa kan ka'etanii waa'ee Oromoo keessatti waan tokko waan dhiibbaa adda addaa keessa darbinee yeroo tokko dhiifnee mul'annu kana isan deebisee kan barbaade. Barbaacha koo kana keessatti hundee naatoo tokko ture. Yeroo tokko sangaffaa bakka baradhaa waradaa tokko keessatti waradaa biraa deeme. Naannoo Koottichuu fi egaa ijoollee baadiyyaa tokko jiruyyuu meebii gaafas kopheen qaba ta'a mataa filadheen deemu ta'a. Kanaaf manguddoon tokko argee gaaffii lamaan tokko sadatti kun gaafate. Akka mana barumsaa dhaqaa jiru kan itti immoo seenaa reerina jijjiiruu kunuuti. Seeraan kumaa inni dur jedhe namni maqatee fudhatame faranjii biyya keenya fidee akkashee ijoollee keenya barsiistuu fidee ture. Garuu qabxiilee 4-5 irratti waliin galmee irraa kan ta'anii faranjii kana deebisanii ari'anii otoo ari'anii ta'ee yookiin ijoollee keenya barsiifannee ture naan jedhe. Qabxii maal irratti waliin galmee maal irratti ari'anii jedhee gaafatee qabxii 5tti afurna yaadataa shanaffaa dhaquu dandeenya. Tokko maal jedheen namticha faranjii kuni nama keessii faranjiiti. Namticha manguddoo kana abbaa naan jedhii jedheetti. Atoo hiriyaa ilmaa koo yoo taatu akkamitti abbaa siin jedhaa jedhani. Lammaffaa namticha faranjii kun waaqayyo adii jedhee barsiisa. Inni kun immoo akkamitti waaqayyo adii ta'a waaqayyo gurraacha malee gurraacha garaa garbaa leemmoo garaatanii laajennee waaqayyo kan namatti adii ta'a jedheeni.
sadaffaa gaafa namni dhufu hiriyaa sadee tokkotu gadi guddu kana. Gaafa manguddoon kun dhufu wayyaa gurraacha uffatu akka gadaadhaa fi jedhee akkamitti kun akkasii wayyaa gurraacha uffata inni kun yoo ta'e argamu yoo ta'e dafee isa qofaa baafaa naan ta'uu jedhe. Alfaffaa ibaayyuu yookiin wadda baadhiisii jedha. Akkamitti ibaayyuu fudhata baadhiisaa isatti abbootii kootii yaadatu isatti waaqa galateeffatu akkamitti dhiisuu jedhee. Kanarra kan ka'e maallaqaan fudhantii kanaaf lakkii ati barsiisa gaarii miti barsiisa kee barbaadu jedheeti jedhaani. Kanan sila kan kaya bukan sangkafa barat. Nanti cuma ini masa nak argan aja dia yang dia. Kone kesi koperasi apa profesional senang ini mah franci kana ada. Nanti cuma barat sedikit santani sedikit nama sunan mereka. So, acaraan kana yogguu nam tokko halagaan kana dhiisii kana maan jedhu dhiibbaan inni irratti qabu. Akkuma sitti hime abbootiin keenya sun warri gaafas lakkii kanan dhiisu jedhanii faranjiisan warraa dhiyaasuni achi keessa ogummaatu jiraamoo isa gaafachuu barbaade yookiin immoo isa akkana wajjin gaafachuu barbaade. Keessumaa naannoo asii wajjin xiyyeeffatu wanti hundumaa keessa waa'ee ibaayyuu fi daddarbaa ogummaa keessa jiraamoo ogummaan kun isaas immoo maaliin akkana hubachuu akkana qorachuu barbaade. Namoonni keenya hedduun keenya waa'ee buna yoggaa warri keenya buna utuu danfisanii dhugeen dura kadhata tokko kan isaa maalidha? Kaajabaa yawaa situ jabaa beelaa jabaa deegaa jabaa akkubaa jabaa waraanaa duraa qabii jedhu. Randeega yawaa jabaa beelaa jabaa akkubaa jabaa waraanaa jabaa deegaa duraa qabii jedhu kadhatu. Kuni yoom ta'a yogguu bara dhuguuf waan hoggaa darbaa kennan yogguu ibaayyuu kennan. Namoonni dubbii akka biraatiin akka ilaalcha halagaa dhugaadhaan gochi kun jechi kun dogoggora inni wal fudhatan jiru. Inni isaan akka barbaadan hafatan anaaf ogummaan keessa jira wanti sana ilaaluu barbaada. Achi keessa badbeeltuu deemuu dura daddarbaan kun yoom kenna? Haala maal keessatti kenna? Maal kenna? Yogguu kana gaafannu tokko guyyaa ayyaana kee yaa Waaqayyoo waggaa asiitti as nageessitee kan kanatti qabu. Lammaffaa guyyaa ikaraa kenna. Guyyaa ikaraa jechuun guyyaa ittiin abbootii keenya abbootii isaanii maatiin tokko guyyaa itti isaan yaadatan sana guyyaa sana sun kenna. Guyyaa irreessaas akkasuma kenna. Guyyaa galataas immoo kenna. Guyyaan galataa kun hammaatiifis nam tokkos ta'uu danda'a. Achi keessatti fakkeenyaaf yoo jabbiin alatte reefu kaayoo alattu jabbii sanaadhaaf jabbii waaqayyoo jabbii nu kenniteetta jedhanii daddarbaa kennu. Yoo mucaa kanattis akkasuma kennu. Guyyaa ikaraa immoo iyyuu abbootii duran haadhotii duran yaadachuudhaaf akkasuma daddarbaa kennu. So kana keessatti eessatti kennu jedhamu tokko
laga tokko muka gurguddaa muka ofii isaanii filatanii tulluu jedhanii achi kennu. Yookaan kan kennan tulluu sanatti miti hidhaman, laga sanatti miti hidhaman, muka sanatti miti hidhaman. Garuu maal jedhu yaa Waaqayyo muka kana uumte, yaa Waaqayyo tulluu kana as keessee galanni siif haa ta'u jedhanii kenna. Yookaan kennan si mooyyuu farsoo kennu, buddeena kennu, akaayii kennu, waan addaa kennu. Kan isaan kan kennanii fi hiikaan qabu jechuudha. Hiikaa guddaa qabu. Akka inni hubadhetti yogguu guyyaa ekeraa dhibaayyuu kennan darbaa kennanii achi keessa maal jechaa jiru abbootii isaanii darban isaan yaadachuudha. Isaan yaadachaa jiru. Kun maal jechuudha? Maatii jabaa qabaatan hawaasa jabaa qabaachuu danda'u. Hawaasa jabaa qabaachuu dandeenyaan uummata jabaa qabaachuu danda'u kan jedhu ijoollee isaanii barsiifachuudhaaf ofiis sana akka isaan qabatanii guddatan gochuudhaaf. Achi keessatti inni darbee fi inni har'aa wal qabachuu isaa agarsiisa. Jireenyi keenya darbee, jireenyi abbootii keenya darbee, jireenya har'aa kan keenya keessattis qooda qaba. Inni har'aa kan immoo isa fuulduraattis qooda qaba. Kanaafuu ijoollee isaanii maatii isaanii qopheeffachuudhaafidha. Sadaffaa ogummaa abbootiin keenya itti dabarsan, haadholiin keenya itti dabarsan dhugeeffachuudhaafidha. Akkuma karatti isaanii keessatti haasanii yaa Waaqsi jabaa beelaa, jabaa dhukkubaa, jabaa beekaan irraa qabii kan jedhanii pilaanii isaanii hawwii isaaniitti himataa jiru. Ijoolleen yookaan keessi dhaggeeffattu hawwiin abbootii keenyaa maali? Rakkinni isaanii maali? Har'a uummanni keenya mul'ataa jiru maali? Kan boros mul'achuu malu maali? Kanaafuu falli isaa maali jedhu sanarratti akka isaan xiyyeeffatan taasisaa jechuudha. Achuma keessatti maaltu jira? Dhalli namaa guutuu miti. Beekumsi hanqamu eenyu beekumsa guutuu qabu jechuudha. Achi keessatti maal jechuudha? Yaa Waaqayyo na gargaari jedhanii gaafatanii hanna ani gochuu danda'utu jira, hanna ani gochuu dandeenyus immoo jira, humna kootii olitti. Kuni maal jechuudha? Nuti garsiisanaaf kan hubadhetti rakkina keenyaaf fala jennee kan hojjechuu dandeenyu har'as boonus iftaanis irratti hojjechuu jira. Ijoollee irratti guddifachuu danda'utu jira. Anjoo ogummaa keessa qabanatti fakkaata. Achi keessatti yogguu kennaa daddarbaa waa kennan midhaan kennu, dhugaatii kennu. Waaqayyoon namni argee hin jiru. Oromoos argee himatu jiru, amantii biraallee argee himatu jiru natti fakkaata. Garuu Waaqayyo garuu hojii isaatti argina malee, gocha isaatti argina malee, isaaf ijaan argina hin beeknu. Kanaafuu Waaqa asitti argina sanaadhaaf namni kennaa kennuu fi dandeenyu isaadhaaf otoo hin taane harka isaatiin kan hojjetaman uumamoota hedduutu jiru. Isaaniidhaaf kenninaa jiru. Amma fakkeenyaaf maal jedhaa seeraa amantii sana keessatti namni Waaqayyo nama tiksu, namni immoo uumama tiksa kan jedhu. Waaqayyo nama tiksa, Waaqayyo nama eega, namni immoo uumama eega. Achi keessatti maal kan hubadhu yookaan daddarbaa kennan uumama Waaqayyo sanaadhaaf kennaa jiru. Waaqayyo sanaadhaaf kan kennaa fi jirani uumama sanaadhaaf kennaa jiru. Harka Waaqayyoo dhaadhannoo hojjetaman sanaaf kennaa jiru. Amma fakkeenyaaf waggaa midhaan duraan turtii gashatan otoo ofii nyaatii otoo ijoollee isaanii hin kennin dura Waaqayyoof kennu, daddarbaa kennu. Daddarbaan suni simbiras daddaan nyaatu ijaan socho'aa nyaachuu qaba. Kanaafuu
uumaa tiksuu sana keessatti qooda qabaatee fudhata. Shanaffaa tokkummaa uumamaa fi uumaa nama iddoo wal barsiisanii fakkaata. Namni qobaasaa jiraachuu danda'u, uumama wajjin jiraachuu akka danda'u, uumaa wajjin sima qabatee deemuu akka danda'u barsiisa. Yoggaa kennaa maal kennu jedhee nyaata kennu, dhugaatii kennu, kun hundumtuu guyyaa ayyaana guyyaa maatii tokko keessatti guyyaan sun nama isaanii ammaatii irraa itti danda'u. So kun maaltu jechuudha personal jira hawaasa keessatti isaan jira jechuudha. Egaa akkaataa Oromoon itti addunyaa kan ilaalu yoo ilaalle akkaataa Oromoon kun ilaalu yoo ilaalle akka fakkeenyaatti framework of thinking jedhama. Framework of thinking jedhanii amma fakkeenyaaf leensa eyeglassii warri qabaatan jiraanne hanni isa tokkoof hin ta'u. Hanni isa tokkotti keessatti ittiin addunyaa kana ilaalu jettanii dubbiin buburree taati. Akkaataa Oromoon itti yaadutti yoo ilaalle Oromoo ilaalle miidhaga argina. Eyeglass yookiin manasara biraa fudhannee ittiin Oromoo ilaaluu dandeenye buburree kan arginu. Kanaaf ani Oromootti gochuu barbaadu yoggaa waa ilaalu waa'ee Oromoo isaan halagaan nuu kenna sana lafa keenyee isaan Oromoo sana yoo kaawwanne tokkummaa keessaa kenna. Miidhagina keenya keessaa kenna. Akkuma fakkeenyaaf yoo gurraacha jechuun gurraacha jechuun nama afaan faranjiitti argitanii literature yoo ilaaltanii black days, black market, black list, gurraacha kan jedhu hundumtuu hamminadha. Akka Oromootti ilaalle qabu gurraacha garaa garbaa kan deemuu garaa ta'eedha. Ga'an waaqayyootiin qulqulluu jechuudha. Ogeessa mana qabeessa danda'a jechuudha. Waggaa kaan immoo bishaan gurraacha naa kennisiisa. Bishaan qulqulluu naa kennisiisa jechuudha. Kun kan Oromootti galaatanii. Loojikiinsa kun hin hojjetaa yoggaa frameworkii Oromootiin ilaaltanii absoluutni ni hojjeta. Garuu gaammoo frameworkii Oromootiin immoo ilaaltanii dubbiin kun buburree ta'uu isaan argina. Kanaafuu akkan Oromootti ilaaluun baay'ee barbaachisaa kan baay'ee barbaadu. Abbootiin keenyaaf haadhotiin keenya yookaan kan ta'anii kaaniin kana influensii dhiibbaa halagaarraa keessaan qabu turan. Hanuma isaanii akkaataa itti isaanii ilaalanii hojjetan. Amma yeroo baay'ee waa'ee gadaa odeessinu. Waa'ee gadaa odeessinu gadaa dimokiraatik aangoo tokkorraa tokkotti dabarsan nagaatiin dabarsan wanti kun akka ilaalcha waaqeffataa addaa waliif gadaa garuu achi keessa jira uumaan isaa. Maaliif Oromoon ilaalutti nagaatiin fayyaan addaniiti. Addaan hin deemu. Yookaan waggaa lama dubbisnu inni nagaa keetii fayyaa keetii waliin akkaataatti ilaalutti fayyaan keeyyuu akkuma keen keemiti. Maatiin kee fayyaadha, qe'een kee fayyaadha, malkaan nagaa fayyaadha, malkaan nagaa hin waggaa. Kuni maal jechuudha? Akkam uummanni wal qabaatu isaatti agarsiisa. Eegumsa fayyaa keessatti hojjetaa fayyaan hawaasa tokko nageenya isaa argameeti. Kana uummanni Oromoo duratti maatii wanta beekee yoggaa seera gadaa baasee seera gadaa waggaa ijaaruudhaaf kan taa'atu nagaan hawaasa sanaa barbaachisaa waan ta'eef
yeroo doonoo dorgommiin nama wanti jiraatu nagaatiin aangoo tokkorraa tokko akkatti darbu gochuudhaaf seera gadaadhaan baafatanii itti hojjetaa ture. Kanaafuu ogummaan ammoos waggaa gadaa guddaa fakkii taasifamu ogummaan waaqeffataa keessa jiru hedduutu jira. Isarratti hojjennee isarratti jajjabeessinee gadaa surii akkanni jajjabaatee guddatu jechuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf ilaala akkaataa waa'ee afaan Oromoo afaan Oromoo keessa dhiiraaf dubartiidhaaf diviizhiniitu jira. Addaan ba'a. Inni nyaate isheen nyaatte addaan ba'a. Akkanarraa kan ka'edha. Akkana ilaalutti instituushinii siiqee dubartiidhaaf. Predominantly citti keessatti dubartoota doomineetii. Gadaa keessatti immoo dhiiratu doomineetii jechuudha. Malaan fakkaata. Achi addaan kaayanii kaasanii. Kun maalumni cheekan balaas uummata sana keessatti jiraachuudhaaf kan ta'udha. Egaa gabaabumatti kanan jechuu barbaade har'a akkamittiin dhibaayuu gochuu dandeenya? Daddarbaa kennuu dandeenya jedhamu barachuun barbaade. Anaaf yes gochuu dandeenya. Maal akkamittiin argachuu dandeenya illee gaafna ta'e daddarbaan sun qabeenya isaanii irratti kennan waaqa isatti dhibinee garuu jireenya isaan taasisanidha. Abbootii isaanii isa warra dhufaniif dhibaayuu isaanii kennan, qabeenya isaanii irratti kennan, nyaata isaanii irratti kennan. Waaqa gara sanaatti afurgaa kennanii, eenyuu kennanii uumama naannoo sana kennuudhaaf kennan. Nuyis har'a achirraa addaatti gochuu dandeenye qabeenya keenya irraa hamma ta'e tokko rakkataa anyaatu bira kafee alinawaas jedhamu mala duratti Oromoon rakkatee nyaatu injireechu nama ilaata. Har'a garuu wanti kun babal'atee jira. Abbootiin keenya kennaa akkasii daddarbaa akkasii kennaa turan. Daddarbaan kun eenyudhaaf hundeessaa uumamaaf kennamaa ture. Har'a immoo namni rakkataa jira. Waan akkasii yeroo addaatti goone waaqa sana nuyi argine sana garuu jiraachuu sana isa amannu sanatti yookiin immoo amantii sana ifachuu isaa abbootiin keenya akkas godhu. Amantii sana ifachuu jechuudha. Abbootiin keenya akkas godhu. Abbootiin keenya godhan sana anis immoo hankoo godhadhee fudhadhee rakkataa uummata rakkataa hedduutu jiru. Qeebalee jira. Ijoollee abbaan dhabdee ijoollee rakkattoota hedduutu jiru. Bosona manceetu jira. Laga gogogeetu jira. Laga summaa'eetu jira. Isaadhaaf akkanaa ta'u dhibaayyuu daddarbaa kennuu danda'u nuti jireenya achi keessa ogummaan jira sinatti jedhee ittiin abbootii isaanii yaadataa turan. Abbootii Oromoo haadhotii Oromoo warra darban warra ogummaa isaanii hiranii darban warra dhiibbaa adda addaa keessa dirqama adda addaa keessa darbanii asuu ga'an isaanii yaadachuu danda'u nuti jedha. Yoo isaanii yaadanne taate gara fuulduraatti deemuu dandeenya. Maaliif dubbii wal qabataa inni kaleessaa dhiibbaa irratti qaba. Inni har'aa immoo dhiibbaa fuulduraa irratti qaba. Kanaafuu ani jechuu barbaadu waaqeffataa keessatti ogummaa hedduutu jira. Yoo amma fakkeenyaaf buna biyya Oromoo keessatti bunni biqila. Biyya Habashaa keessatti bunni hin qotan, biqiloonni hin qotan. Achitti bunni biqilu jechuun garuu maqaa amantii
isaatiin bunni warra waaqeffataati jedhaniiti biyya isaaniitti kan dhugamne biyya isaaniitti kan qotamne taasisan jiru. Sochalaaqee maal jechuun baay'ee ogummaa Oromoo kana yoo gara fuulduraatti akkanuma ta'u yoo irratti hojjenne nu ijaara. Ogummaa Oromoo kana yoo dhaganne isan halagaa qabannee qabannee nu enne nu jaallessa. Maaf nu jaallessa? Isaan hojjetan sanayyuu isaan hundee isaan irratti hundaa'aniiti waan ta'e hojjetu. Hundee isaa ta'uu qabaatiin miilli keenya ta'uu lafa qabaatiin harka keenya bal'isuu dandeenya. Miilla keenya lafa qabatedha harka keenya bal'ifachuu dandeenya. So kan isin jechuu barbaade galatoomaa.